Yooyya oolma bultiin isan badhaadha ordoftootaaf daawwattoota irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo ashama hasayyooyyifata angalma Oromoot qophii addaa tokkoon isanii dhumnu qophiin addaa heen kunilleen tarkaanfii waraanii bilisummaa Oromoo torbaan kan lixa Oromiyaa keessa fudhateen kaampilee waraan nyaaphaa hedduun cabuu isaanii aanonni lixa Oromiyaa godina Wallaggaa lamammoo guutumaatti woboon dhuunfatamuu isaniif gabaafne ture. Qophii innammaan tanaatillee waraabisuur sagalee loltoota poolisootaaf milishooppii akkasumallee kantiibota magaalaa Aroo dabalatee haabinootaaf bulchitoota aanatiif guutuu gandoota aanaa rolimmoo woboon kaboojamaniif ka'uufii waamichi waraan bilisummaa Oromoo godheef simatanii harkoofiin kennatan keessatti ammatti viidiyoo guutuu qabanne isanii dhiyaanne jira. Itti dhiyaadha jecha guutuu gabaas kana jaalnaa tolammii isanii dhiye. Ana Aroo Limmuu fi Limmutti injifannoon torban kana keessa argame haala ajaa'ibaan teekfamaa jira. Waraqaan meeshaa kilaabataa jiru. Wareegamni jaallan keenya miidhamuun jaallan keenya akka isaan of beekani akka uummanni Oromoo garba ta'uu dhiisee ofii isaan of danda'ee mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatee ittiin jiraatu. Ammatti garuu guyyaa gaafa harka keenya gara waraana kanaatti kennannee kaase bakka itti qabamerraa kaase kabajaan naa godhan akkaataan itti simatan akka jaalalli natti mul'ate. Bulchiisa gandaa Aroo Duwwaa tokkooti. Ani dhuguma abaa'oo kan jedhamu kanas ijaan argeen beeku. Abaa'oo maquma isaan dhagaa malee abaa'oo kan jedhamu kana ijaan argeen beeku miilan argeechaa. Ummatichis nagaa waaraa argachuu irra darbee yaaddoo mootummaan gabroonfataa isarraan ga'aa ture obbaafachuu dubbata. Kaleessa sirna kana waliin dhaabbatanii namoonni hawaasaa fi qeerroo bilisummaa Oromoo irraa miidhaa geessisaa turan hedduun isaanii nagaa isaaniitiin barnoota fudhataniiru. Kaayyoonni qabus kaayyoo uummanni Oromoo qabu natti kaayyoo bira tokkollee hin qabne. Diinni keenya yookaan warri Oromoo irratti gaggoofee gaafa itti dubbatan akka waan loon gurri keenya babal'aa ta'e dheeraa ta'e keessi keenya dheeraa gubbaan keenya dheeraa nama nyaatanii hin jiran akkasumas nun qabu nama nyaannaayyuu namadhaa jechuudha. Wanni nu baase gabrummaa jibbu. Aduutti akkaamitti uummata kanarra gaa jiru nuti ilaalchuu qabu. Eeyyee ilaaluu dhalli dibaddee qabdu. Kaayyoon keenya Oromiyaa kolonii jalaa baasuudha. Kanneen badii jajjaba geessaa turan jedhamanii sadarkaa hundatti komeen irra jiru akkasumas beekaanis ta'ee otoo hin beekin kanneen sirnicha nurratti utubaa turan hedduun isaanii erga piipiin lolaan injifatamee booda harka kennachuun kuuwwan ammoo lola irratti booji'amuun barnoota ga'aa fudhatanii gaachana saba Oromoo fi saboota cunqurfamoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo cina hiriiruufis fedhii guutuu akka qaban ibsuun gara maatii isaanitti deebi'uun jireenya dhuunfaa isaanii eegalaniiru. Ayyee mee namni qabaa waraanni bilisummaa Oromoo sinii godhe achittis ta'e yeroo lolarratti hojjetes ta'e erga baatanis ta'e simbeelessaa jira. Simbeelessaa jira. Mee namni akka kaleessa dheengadhe isaanitti mammitii akkinii dhumnetti nagarree addadhaa jedhee namni yoo jiraate addeessaa nan fudhatu. As kunoo. Jalqabarratti harmee bal'aadha. Harmee asbaa. Maqaan koo Biraan Iddoo isaan jedhama. Ayyee gaheen hojii keessanii? Gaheen hojii koo kantiibaa magaalaa Harooti. Kantiibaa magaalaa Haroo? Ayyee mee qaba waraanni bilisummaa Oromoo sinii godhe erga dhuftanii akkam mee waan nu dubbattan qabdu? Ani qaba waraanni bilisummaa Oromoo nu godhe. Ayyee. Akkanitti gurraan dhagaa turee fi qabatamaatti erga dhaladhees ijaan argeen beeku waan ta'eef jakootiin argee walaaseen beeku waan ta'eef har'a akkanitti arge baay'ee karaa ajaa'iba ta'een dubartummaa koof kabajanaa kenne haadhummaa koof kabajanaa kenne guyyaa sa'aatii dhaqnee harkatti kennannee kaasne amma nu ajjeesu nama qalaa nama ajjeesaa waan jedhamu sammuu koo keessa waan tureef yeroo inni dhufee harka kennu warri nu qalan ganaa dhufuu warri kun warra nu simatan warri nu qalan immoo ganaa kanatti aananii dhufuu jedheen baay'ee teenshinaa baay'ee dhiphachaa keessi koo baay'ee roqamaa ture jechuudha. Gaafan gaditti bahu ijoolleen dhufanii bakka itti bilbiladhee ijoolleen dhufanii na fuudhanii akkam jirtu maammaa nagaa keessanii jedhaniiti kan isaan na dubbisan jechuudha. Sa'aatima sanarraa kaasee miirri tasgabbiinatti dhagahame hamma kana erga na dubbisanii erga wal dubbannee waan dubbadhu hubachuu danda'u waan isaan dubbatan hubachuu hin danda'a ta'eeti. Waan kanatti dhufu momenan ilaala jedhee ilaale ergasii booddee erga sagrootti gadi dhufne immoo
osoo isaan hin nyaatin dubartoonni kun osoo isaan hin nyaatin haadholiin kun osoo isaan hin nyaatin warri dhiiraan nyaatanii isin dhaabadhaa isaanaa nyaatanii jedhaniitu namni sun as keessa hin jiru tuni argeenatti tola dhaabatanii ofii isaanii bishaan buusanii nu nyaachisanii mana fincaanii illee qo'aa dubartoonni warri gurguddoon kun hin danda'an jedhanii mana fincaanii ofii dhaabatanii nu geessanii jechuudha hanga guyyaan irraa dararaan tokko osoo nurra hin gahin ija nama booji'ameetiin osoo nama hin laalin ija nama booji'ameetiin osoo nama hin laalin hanga irraa akka haadhaatti kunuunsanii nu nyaachisaa maaltu isinitti irratti waan qabnu waliin qabna waan dhabne immoo waliin dhabna yoo nuti nyaanne nyaatu yoo nuti dhabne immoo hin dhabdu nu wajjin jechaadhaani baay'ee miira tasgabbii qabuu fi karaa boonsaa ta'een kan qabatanii jiran waan duraan waraanni adda bilisummaa Oromoo akkasittiin nama ajjeesa nama qala jedhame sana an dhufee wanti arge baay'ee adda waan ta'eef itti booneera Oromoo ta'uu koottis booneera ijoolleen kunis immoo ijoollee Oromoo ta'uu isaaniitti baay'ee booneera kan sanaan jedhani itti gaafatama waajjira nageenya aanaa Oromiyaati. Akkanii dura dhagaa turee fi akkanii barsiisaa turettis waraanni bilisummaa Oromoo jedhu kun waraana nama qaluudhaaf ijaaran, waraana nama dararsuuf ijaaran, waraana saba dararsuuf ijaaran jennee dhagaas ture. Dantaa namaa kan eegu, faayidaa namaa kan eegu, mirga namaa kan eegu osoo hin taane mirga namaa irratti kan hojjetu. Dantaa uummataa irratti kan hojjetu uummataaf saba kan dhiibu mirga dhuunfaa garee dhuunfaa irratti kan hundaa'e jedhame barsiisaa turre jechuudha barsiisaas turre jechuudha. Ammatti garuu guyyaa gaafa harka keenya gara waraana kanaatti kennannee kaase bakka itti qabamerraa kaase kabajaan naa godhame akkaataan itti simatame akka jaalalli natti mul'ate sagaleen natti dubbatame jaalalli obbolummaa jaalalli oromummaa akkaataan itti natti mul'atame naaf adda jechuudha. Barnoota duraan qabu sanarraa adda jechuudha. Kanaaf bakkuma sanarraa kaasee miirri sodaana keessaa jiraatu iyyuu malee waa ta'e natti dhaga'amaa ture jechuudha. Oromoodhaa lakkaa kan jedhu sana dhaga'an ture jechuudha. Kanaaf guyyaa sanarraa kaasnee bakkuma sanatti nyaanni koshooroon beeloftee itti dubbachuu hin dandeessu jedhame naaf kenname jechuudha. Sanarra darbee aan qondaala yookaan immoo geggeessaa olaanaa sadarkaa naati jechuudha. Sana keessatti illee addummaa akka kanaatti kabajni naa godhame adda jechuudha. Kabajni naa godhame. Kanaaf iddoo sanarraa dhufee hanga gara mooraa mana barumsa sadarkaa lammaffaa sugee kanatti gaafan dhufus haalli akkamitti sii mijate na gorsuudhaan jechuudha. Jaalshii oddeenfaa na gorsanii kophaatti illee miira tasgabbii akkan horadhu, miira nagaa akkan horadhu, miira jaalalaa akkan horadhuuf kophaatti illee na gorsanii waan bal'anaaf gorsa naa laatan jechuudha. Sanarra darbee illee gochi naaf godhame amma hoteelatti na geessutti hoteelatti illee na simatanii akkan tasgabbaa'uuf akkan miira nagaa horadhuuf sodaa keessaa akkan bahutti affeerraan naa godhame jira jechuudha. Kanaaf ani kan nama balleessu kan nama nyaatu sun kan biraadhaa sun lafa kanarraa yookaan bakka kanarraa godaanee kan uummataaf qabsaa'uuf kan uummataaf ijaarame iddoo kana dhufee kan jedhu sana arge jechuudha. Kanaaf uummanni keenyas nus kan hubanne dhimma oromummaaf dantaa oromummaaf ijaaramnee yoo qabsoomne yoo hojjenne wanti hin taane akka hin jirre hubadheera waan ta'eef anis kanuma waan hin hubadhe sana kaasuuf jechaadha. Galatoomaa ulfaadhaan. Abdiisaan jedhama. Lammaffaan Abdurrahmaan Abdiisaati gara guyyaa kana keessa islaama ta'eera waan ta'eef maqaa lama qaba. Ani Dhugaas Abdiisaan jedhama. Bulchiisa gandaa Haroo magaalaa Duwwaa tokkooti. Bulchiisa gandaa Haroo Duwwaa tokkooti. Ani dhuguma abaa'oo kan jedhamu kanas ijaan argeen beeku. Abaa'oo makuma isaan dhagaa malee abaa'oo kan jedhamu kana ijaan argeen beeku miilan argeechaa. Abaa'oo kan jedhan nama akka Yesuus Kiristoos nama fannisu nama immoo shukkaadhaan morma namaa kutu nama saamu kanatti ijaaramee kan jirudha jennee akkasitti beekna warri nutti himus akkasitti dhagee nus immoo akkasitti uummata barsiisaa turre jecha. Nama akka Yesuus Kiristoos nama fannisutti harka koon kennuun jedhe dhengatti. Ijoolleen koo booyanii gadoodanii namni harka laateera harka kennii maaliif harka laattu wannaan ani isaan nama qalu. Du'uu koo barbaadanii jennaan lakki isaan nama hin ajjeesanii nama kunuunsuu kan jedhu sana laakaa sana jechaadha. Kanaa booda ani
hanga guyyaa irratti si'a sadii boo'eera. Si'a sadii boo'eera. Tokko gaafuman jalqaba harka laadhee ijoollee qofaan dhungadhu. Qabsaan tokko na duukaa boo'ichaa. Qabsaan yeroo dheeraa gaafan ijoollee koo isaan natti naanna'anii naanna'aa afaan isaanii dhungadhu na duukaa boo'e. Lammaffaan sagiroo dhufnee sagirootti affeerraan nu ta'ee waan hundumtuu akka herregame sana yookaan akka dura yaadame sana miti kan biraa jijjiiramee argame jira. Gaafa itti sinnee ilaallu kabaja isaan nuu laatan ulfina isaan nuu laatan ofii kaanii nu teessisanii afaa fi isaanii nuuf hafanii eddee haala nu